Har'a diraamaa haaraa eegalla. Mata dureen diraamaa keenyaa tunis ni dabarti. Qopheessaan diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim. Taatonni ammoo tuutata barooti. Tunis ni dabarti kutaa tokkoffaa dhageeffannee walitti dachaana. Tunis ni dabarti tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Tunis numa kotti lubbuu ani arte inshallah nirkatti. Tunis ni dabarti. Barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim. Taatonni tuuta tabaroo kutaa tokkoffaa. Tunis ni dabarti. Jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Tunis ni dabarti tarraafi murteessee tanbiiraanii dhufti. Assalamu alaikum nagaya akkam. Wa alaikum salam akkam ya Bashim nagaya fayya. Sabo maadi khalee osoon siyaamu akkanuma maa caljattee qotta. Yaa aboo baran dhageenya saa akkam yaa aboo. Afaan asrii kana siyaamne mee wallaahi sin dhageenya jii kakadhume. Yaa aboo kakuu maaltu fide ya Bashim gurra kiyyaaf hin dhabaami akkamittiin si jalaa osoo sun dhaga'u mee gattaa'e kan nyaanna yaa'u. Ammaan harka keessaa fudhadheenis. Hayyee mee gattaa'e mee hajaan maalis la. Barga abbaa dhugoomsaa marxoo kalee ati firra darbee deemtu saniitu ija na harkise. Yaa aboo tami dhiiroo. Taqoonyee irra darbattee kalee ceetuun san ka'a. Maaliif itti yaajamte yaa aboo sila. Walgahii takkaan qabaati sanumaaf hin uffachuu fadhe. Yaa aboo miicaan qabdu bargaa tureedha. Ni miicadhaa qaabshaan ni jira. Anis silaa ittiin hajamaa jummaan hin dhaqu deema. Mee silaa bakkuma biraa laallatte yaa aboo. Barga teetuma saniitu ija na harkise. Mee bakkuma biraa laale yaa aboo mee saa'ee bakiyya. Qaanateera koronaa tokkos gaa barga siqannuu fadhe. Maali jechuun waan afaanitti haguuggatan sani? Kanuma qaamatti uffatanii baana. Suuraa doktoraatis firraa qaba. Ammas gaa koronaa irraa ifee eegaa jaa barga. Siifiin kannaanis tokko. Lakkii humaa uffadhu si duratti haa fixu. Bargaafa sabba lamaan fudhadhe beeyta. Humaa isinii uffadhu. Tamartoo tana diddeeree. Yaaboo akkamitti si dide yaa obboleessa kiyya tabiraan qabu maafiin si dide malee. Walga'iin silaata maalitti dheeyxeere? Hin dheeyne qaa ganumaan dhaquu deema maatii keenya. Walga'iin tamaalitti silaasin? Mee ogumaan deebiin irraa si ibsa. Gaafa amraachiisan ni yaadatta. Kanaaf ati loon waliin tiisinu qayaa'u. Yaa si magan. Maaluma fidde yaa borra? Maaliif tajaajilamummaa har'a qaaftee hoo? Maqaa kee kana jijjiirradhu naan jettee gaafa sin yaadatta. Hin yaadaddoon akkamitti? Muftiin kun nama qareen yaate siif hin ta'u. Takka ammoo quraana qaree yookiin maqaa kana ofirraa jijjiirii naan jette. Dubuu atoo maal naa deebifte sila? Ana abbaa kiyyaan naa baasee hin jijjiirradhuun sin jee. Amma duba silaati sanii fi maal waliif jijjiirte so? Bagaan hin jijjiiratin hin jaaqaadhiyoon tanaan. Maaliif ni qaraate? Amal lama dura paarlaamatti akka salaanne quba ni qabda. Gaafa abbootiin gadaatii fi abbootiin amantaa wajjiyaan sani. Mana mootummaa keessa salaatan jechuun uma dhageenye. Yaadatte gaafa san kaaboo tokko ofiifuu akkanaan jee inni laal dardarumaan ni beeyta. Bakka dhugoomsaa keetirra waa xiqqashuma jira. Haaya duuba maal siin jee obboleesso? Walaa barruu naan jee abbaa Haashimiin jeen maqaa keenyaa himi naan jeeqa muftiidhaan jeen maqaa bareedaa harkatti naan hin jiru. Maal irratti akkana siin jee? Barsiifiin himuu jiraan dhagee kaasa maqaan kee kun jee. Haaya afaan cufattuu maanaa ni qabaa naan jee. Isaas sii fassare. Sana dhageeffadhu kaasifiin himuu jira. Haaya mee duboo akkam siin jeeme? Yoo afaan Amaaraatiin feete maftee jetta naan jee. Muftii maftee ta'a? Akkasuma jee dhageeffadhu kaa. Ingiliziinis hiika qaba naan jee boo. Haaya badaboo odeessi. Biyya faranjii yoo reete immoo mastii ta'a naan jee. Mastii akkam boo? Akkasii maqaan kiyya kun afaan sadiinuutu hiika qabaachuun kiyya natti tole. Siifaataa to'a. Wayi muftii baasa. Amma gisee nama Amaaraatti himtu ati maftii ettaani maqaa kee wagguu biyyaalaa dheetee mastii ettaana jechuudha. Ajaa'iba mooteetun. Mee amma maadii gamaan dhufettiin si dabarsa. Bargaa dalagaa mootummaatiin seenuu deemaa fi fuugaa. Hayi ati qaraatii qabdaa boo? Gaafa kaa masarate mirtittuu si dadhabne. Duba amma dalagaa mootummaa ta'a akka markatta yaaboo. Siyuu galmeesseetiin dhufee bar. Maaliin siin jee bargaa silaa dalagaan amma? Hidhataa gandaati. Qawwees gaa taama dhufte sannu kan nu deemanii. Ilfoormiin teenyaas gaa bargaa tadhiyoo irratti tiifi irratti agartu sana. Akkasiiti akkamisiin taane. Lakki waaqii hundaan ta'u ooyirumatti kiyaan dalagadda abbaa kiyyaan. Sayiruu qoftiin naman baaftu bar yoo ulcinaa godhan malee. Dachiinsi dura hangaffaa'in sii meegaana baashim. Anniin fadhaatti dhiisi qawweeti. Haadha dhugoomsaatti illee dhaamsisumaaf hin hime. Siin minneen saagaa isinis.
Tam tadalgaa tadhabanta ani barbaaduun jee. Duboo bakka ani naqaa maqaa kee abbaa dhugumsaa. Haqee. Namni eeqaa bara maallaqa naa kanneen na galmeessinaan jechuun jira. Haya isaanuma galmeessi. Akkana walitti qeessina. Aboo ati qooyxee kam dhiyootan. Haadha dhugumsaa. Hin jirtu gabbaate. Sidaasittiin siima. Maal neem taa'amtii deem kaawwanirraa ani galmaan fadhu deemsumaa gargaaru baa. Didee miti. Haaya dantaan teeti. Hayaahuma jireenyi dabaree namoonni markata warra bisaa hiree. Assalamu alaikum warahmatullahi nagaa. Waalaikum salaam nageenumeen na nagee. Seeni haadha shaafi. Akkam silaa jiruuf jireenyi haala dhugoomsaa. Akkuma keessa jiranit jiruudhaanuma jirra. Tabarana akkatti himan waan qabdee. Koronaan biyya cufa jiree rabbiin waa baraaru. Barra haadha shaafi mucaa kiyya tokkolleen. Kami dhugoomsa baanta. Bara dheengaddaa silaa qaraatti fixatee mindaa fudhata. Ammoo dhukkuba kana akka raqqabe. Wayii teessan qofaasaa ijoolleen teenyaas barnoota addaan murteetuma jirti. Abbaan dhugoomsaa tokkos waa xalasan qaqqabu. Eessaan qabe silaa? Ooyiruma keessa waa diranii akkasitti harki hummataa jiruun qabu. Haafuma geessunumaan fadhaakuma naamichaa dhabde. Rabbi haa fayyisu haa. Haboon ijoollee xiyyaa takkalleen bargaanuma bilbilte. Waanatti hin deebisnee gas. Eessa jirtiisi? Haraa Duubaay kana jirti. Iidaaf ijoolleedhaaf huccunuma inni hin bitanuma jette ammoo deebistee natti hin bilbille. Ummii barisiin hin dinne neetwoorkii dide. Neetwoorkiidhaa silkiin teetu fununuman daleedu. Lakki konnekshinaan baana. Intarneetii feetii beeyte. Ahaa akkasi. Haa agaa rabbiin nuuf gadaa dhiisu. Rahmanni rabbiin citu neetwoorkiin rahmata rabbiin waa dhaqqabdu. Haadha dhugumsaa maali yaadaa jiraar? Anniin fayyaa inshaallahu xiyyaa fi yaaddayin. Barga hanqi qullaaftuudhaaf ammaan carqiniif guba. Beekaatumaan bobbaarraa dhaabbadhe malee waa dilesii miti. Lakki abbaa dhugumsaa ati wanni laaftuun sin hambistu. Hin yaaddeena hundaafu. Alhamdulillah amma fayyeetiin jira. Mee kayii leensa bishaan naqceeni salaatame. Isinis salaanni geetii haa tolfadha. Rabbiin akka haala kanarraa jiru zakkaruu barbaachisa. Barga tatanarraa hamtuutis numa dabarsine. Dhugaa keeti wallahi. Umrii teenya sana waa itti agarre. Alhamdulillah. Wallahi haadha dhugoomsaa tunis numa dabarte inshaallah. Duba abbaa dhugoomsaa ammoo wayyooyte? Fayyeen jira alhamdulillah. Akkamii nagaa fayyaadha maatinoo? Fayya alhamdulillah. Haya aniin kaagaa'e khayri jiraadha. Abbaa kun oomishaan si qopheesse. Haya astaghfirullah laazim allazina. Allah yaa rabbi gaa nurraa guuti gaa yaa Allah ya nurraa guuti. Hayaahuma toniis ni dabarti karraafi murteessee tanbiiraalee dhufti. Boo gurbaa namni ajjeese beekameessa? Boo waan sinneen hin gaafatiin nuusaati mucaa. Boo ijoollee durugalaal qoreen miila nama dirti beete amma afaan nama duruu eegalte har'aata keessantiifadha booda muftiitu nu fara deenjeena waa hunda firraan haasawina bakka waa itti haasoftanis laalladha boo ilma maadii abbaa keetii hojii kabajaa walii qabnaa beete. Eessuma nin beeka taate deema isin naatti himaa ijoollee. Isiniif nagaa. Seesaan dhibisa akkanaa kunoo. Boo dhugumsa abbaa keetii si barbaadaa jiin muftiin mana noqqootu haajaa fardii dheettaan laasunnaa miti. Hafee jennaan gaalaa ni qixaatamaa beete siimettiin immoo. Eessuma ittiin himaa deemaa yaa. Nurraa haa deemu kun. Sa'aatii maa jirtee nama akkanaa biratti haasoo eegaltaa'u. Anas jiraachuu isaatiin arge gaaddidduun isaatu mul'attu. Huccuun uffatee tanaa dho'isee bar. Qofiyyaa garagalchee kaatee agartee. Awwamee nurraa dhiisa amma hamii nutti taati. Laal ammallee nu laalu jira harkatti jabaasee nu laal. Isin hin laalin afirraa dhisa. Hawa akkanaa kun jejjeraadha nama daati. Ifee gaayaa. Rabbiin nu eegu malee kaa nuti maaliif beena? Boo dhugumsa abbaa keetii maaliif barbaadasa? Hin beekne boo dhiyootan nama yayyaama. Sharii kanaa ta'e jechuun hin oolu. Hayaahuma toniis ni dabarti karraafi murteessee tanbiiraalee dhufti. Taatota diraamichaatii fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna.